kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya Rabbii bakka jirtan isin qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa. Warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. Toora feesbuukaatiinis taaktoka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii. Har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Oromiyaatti namoonni miiliyoona 2 ol dhibee busaan qabamuun ibsame. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waliin marii geggeessaa hin jirru jedhee ammallee mariif qophii ta'uu ibseera. Naannoo Oromiyaatti bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa namoonni miiliyoona 5.3 dhibee busaa qoratamaa keessaa namoonni miiliyoona 2 ol % 38 dhibichaan qabamuu biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Biirichi hojiilee dhibee daddarboo fi daddarboo hin taane to'achuuf hojjetamaa jiru ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kenneera. Hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaa'uu ibsa miidiyaaleef kennaniin dhibeen gifiraa talaalliin kan to'atamu ta'uu ibsan. Godinaalee Oromiyaa 20 keessatti argamuu fi aanaalee 164 keessaa to'atamuu eeraniiru. Kana malees weerara dhibee busaaf sababni guddaan jijjiirama qilleensaa, hanqina faayinaansii, jijjiiramuu gosa bookee busaa fi rakkoo namtolchee ta'uu Dr. Tasfaayeen himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaa waliin marii geggeessaa akka hin jirre ibse. Mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduu haasaan deemaa jiru homtuu hin jiru jedhe. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmedii riiformii imaammata diinagdee biyyattiin torban kana hojiirra oolchuu eegalte ilaalchisee ibsa tibbana laataniin mootummaan hidhattoota Oromiyaa fi Amaaraa keessa socho'an waliin itti fufiinsaan marii geggeessaa jiraachuu dubbatanii turan. Marii mootummaan hidhattoota faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo WBO kan isaan shanee jedhanii waaman waliin taasisan irratti rakkoo kan ta'e gareewwan hidhattoota maqaa tokkoon socho'an gidduu tokkummaa jiraachuu dhabuu akka ta'es dubbataniiru. Daawwattoota keenya oduun keenya karraaf qabanne kanumaa. Toora keenya Ardii Miidiyaa Neetwoorkii yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatinaa. Gama taaktookiitiinis falaa'uu godhaa.